Naawillee homaan goone. Abbichuun qeesiin qabu. Tana wanni abbichuutti kan hin qeesii qabaachuu qaba akka jedhatti. Qeesicha sanii charchi dubbisanii falfalatti godha. Abbichuun osoo haadha qeesii qabaate yoona rashin bal'oon illee warri qaa shibbirii nacci shibbirii bicaa yookaan arongaadee shibbirii waa fidee haadha silaanuu fixaa jira abbichuullee. Maaliif wannan dhamaasanii barka yoona illee. Maali ilmaan guddifate qaba warri. Mishiiniif charchi eddaniin iskuulli ka jira. Manni irraa nyaatan farshoo ka jira. Ka zinaa itti dalagan ka jira. Ka itti mari'atan ka jira. As keessa leenjise bara namni iskuula irraa bahe baratee bakka itti leenjisanii baan qaban daa'imummaa irraa. Jawaariin eessa barattee diin iskuula mishiin barate charchi. Hunda si warra siyaasa kana eessa baratte jedhi. Namni iskuula rigulaar noormaal yookaan ammoo iskuula uummataa public iskuulii barate hin jiru. Kolkollee. Jawaar islaama nuun jedha agartee ala kana keessa yaa'i. Inni islaamummaa dhufee islaamummaa deebi'aa dhufe. Yookaan jawaar arsi nuun jedha asaa dhufu arsii ta'u lachuu haa himatu. Ani musliimaa. Ani arsi. Ani musliimaan hojii islaamaa dalagu. Naqaa himachuu kumaatama jira agartee Mahammadiif Abdallaa Fasan. Hajjii dhaqee dhufeeti kunoo dheengaddallee yeroo bakka itti bishaan muudu dhaqee bishaan soogiddaa. Oromoo bishaan soogiddaatiin kan isiin itti waaqeffatu. Bishaan qulqulluu hara irratti. Natti nafiniif hara dhaabee baara dhaqeeti gartee irreechanuu irreeffate. Gaafa jaartiin isaa intarvii godhan dhaqa uummanni gubbaa dhaqa laala. Jawaadha tabantiin kee maali jedhanii. An islaaman jenne bara. Anillee charchii dhaqaa isiillee masgiida dhufti jettee namoota ajaa'ibaati. Anillee charchiin dhaqaa isiillee masgiida dhufti jennaan isii mucee osoo deessitee waan jettee beektan takka anaaf jawaaraa amantii waliin gaafanne jette. Takka. Ani ortodoksii jette immoo. Kolkolee. Adda isin baasuuf bira. Kiristaana jedhu yookaan Protestaantii yookaan ebaluu jedhu barkuun qabu. Arsii jala dhokatee Islaama jala dhokatee inni illee akkuma leencoo fa'aa qalee nuuf fixuu deema. Don't try. Faarsaa namaa waaminaan jettaami. Dhiiga ilma namaa harkaa qabaan abbaa. Akkasitti miti. Warra harka gumaati. Amaara nama ajjeese yookaan naftanyaa jenneeni. TPLF nama ajjeefte diina jenneeni kennaa dhiiga ilma namaa gannaqee hayyoota kennaaf gootoowwan kenna ganda kenna qeeteen akaayeeti inni yookaan arsii yookaan harargee yookaan shawaa yookaan gujii yookaan wallaggaa yookaan islaamaa yookaan kiristaanaa yookaan waaqeffataa paarsonaalii isaan tuttu maanu orgiree gabrasiyoon hin farra geetaachoo raddaa farra agarte warra biraa miniinikii fayyila sillaaseeti maqaa maa dhuufta paarsonaalii miti jar nam tokkee miti jar kajarri nama ajjeeste tunni nama ajjeesini. Jarri barkaa irra nama ajjeefte qabdi mootummaadha. Itti fakkaate rashantee fixxee harkaa arban murtee bara. Jawaarfaati maal ufitte? Adda duriyyee laga hunda keessaa yaate ilmaan Oromoodhaa addaan qooddee akka walajjeessu obboleewwan lamaan mooltiqqeessu maqaa ol balleessu deemtu maqaa inni takkaa Oromoon takkaa sabni Oromoodhaa takkaa seenaa isaanii Oromoon akkana salphattee hin beektu akka bara maqaa Jawaar Mammadiin qeerroof qarra jettee ijoolleen gandaa waliin yaatee gartee daaddaa fi daalatti waliin jettee kutaa wal qaltee wal fixe takkaan taane jechuudha. Bara Minilik illee Sillaasee illee Dargii illee Mallas Zeenaawi illee diinan nu fixe malee. Daamaan xaraan kaanuu taraa jedhan. Nabi Rabbi alayhi salaatu wassalaam akka zabanni achi deemu mujrimii dachiisan agartee fudhachaa deema jedhan. Zaban akkasiisan namni gartee haqa dubbatu dhugaa harkaa qabu akka nama ibidda barbadaa qabatee deemuu ta'edhan gartee. Zabana san qarriffaan ciniinnaa jabeeffadha Nabi Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Yoo dhugaa dubbatte yoo haqa waliin dhaabbatte ni kophoofta. Si dhabamsiisu akkuma diinii keenya kanarra garte isin dhabamsiisu kun diin islaamaa dharti ruwaa mangartanii akka nama nyaata nyaatu qorii irra baafatee takka gabatee irratti akka saanaa irratti koottaa haa nyaannu jedhaniititti sitti wal waamanii yoo ati dhugaa harkaa qabaatte si nyaachuu. Kanaaf leenci kun akka nu gabbaanee qoma dhaannee abdannee abdatan rabbii dubbannu nu godhe abbichuun.
Kaleessa illee dubbachaa turre gaabbichuun dhufin illee hattuu nattuma jechaa turan. Na beekan warri gaabbichuun dhufe na bartanii an takka dhagaa gaafadha. Daawud Ibsaatiin namni ati diina jedhee nana eenyu dura. Gaafa namni qawwee qabu waan mataanirraa buqqisuu danda'u bartanii Tigireedha ta'ee. Kumsaa Gadaafaa. Isin galee dhugaasaa bakka koofaa kan namni fincaa'uuf. Abbaa Caalaa Lataafaa. Bilisa Leencoo Lataa. Dhugaa walitti himaa turre paaltoo gubbannuu beekan. Maaliif nam tokkollee abdanneetii miti. Dr. Abiy Ahmed Ali Mustafaa waan haa godhaa hordiyaa qawwee naa kennee waa godhaa. Ka waan haa godhu rabbi. Haqa saba kanaa dhugaa dhaabbanneef kanaaf saba keenyaa waan kana dubbanna. Takka jedhaa. Oduu gammachiistuu illee keessi ni buusa. Raashaa kan uummanni Itoophiyaa martuun gargaartanii mootummaan Raashaa waan addunyaa rifachiisuu fi warri abbichuu jaalattaniif abbichuu Itoophiyaan illee dhufuu deema mootummaan Raashaa inshaAllah rabbi biraa taate bara haaraa faranjii keessatti mootummaan Raashaa misaa'ila addunyaan kun takkaa hin argin guyyaa 6 dura hojiirra oolchitee teesti gootee yookaan ammoo shaakaltee illee laaltee itti mirkooftee jirti jechuudha. Unlimited range jedhaniini ka haga inni deemu herrega hin qabne akka jeneraalli isaanii waa'ee dhimma kana laalu dubbatetti kiloomeetira 10,000 haga 20,000 deemaa jedhan jechuudha. Kiloomeetira 10,000 haga 20,000. Ka isaan amma dhukaasanii ilaalan ammoo kiloomeetira 14,000 deemi. Biyya fedha qachu addunyaa irratti. Kana qofaa bituun nama rifachiise. Haga amma warri yeroo dabarsan amma gadhiisan kiloomeetira 14,000 ka deeme kun kan laalle ammatti malee kun bakka inni itti kufu yookaan ammoo maa'ii isaa osoo hin taane kan ammatti laalle sa'aatii 15 samii irra tura. Sa'a 15 jechuudha. Ka amma yaalan kun. Kana qofaa miti wanni addunyaa rifachiisee akka malee addunyaallee irraa haasaa jirtu. Misaa'illi kun ka dalagame bara 2018 eegalamee waggaa meeqa dhumate jechuudha. 5,000 akka faranjii ta'an waggaa 7 dhumate. Wanni kun isin durallee yaalamaa ture. Humna nukuleelaatiin dalaga. Nukuleelaan dalagaa deemsas waan hundaa isaatu jechuudha. Wanni adda godhu ammallee. Kaaniif ammoo raadarri tokkollee teknooloojiin waa dhoorku tokkollee dhaabuu fi dhoorku yookaan ammoo fashalsuu hin danda'u. Walumaa galatti rabbi nagaa nu waa godhu addunyaan tun baduu deemti fakkaatti.